Ashamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbabeeti. Yoobsaan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa akkuma yeroo darbee saayinsii waliigalaa kutaa torbaffaa boqonnaa tokko hanga boqonnaa ja'affaatti waliin ilaallee turre. Har'a immoo boqonnaa torbaffaa sochii humna annisaa fi maddoota annisaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Yoobsaan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa hiika sochii fi akaakuuwwan sochii. Akaakuuwwan sochii hiika sochii gaafa laallu sochiin maalii isa jedhurraa gaafa kaanuu fi sochii sadhataa jedhurraa maal akka hubachuu dandeenyu lamaan isaanii kan ilaalludha jechuudha. Sochiin maalii kan jedhuuf sochiin haala sochii waa tokko yookiin gochi guyyaa guyyaan raawwatamu kan akka adeemsa miilaa, fiigicha, balbala cufuu, balbala banuu akkasumas konkolaataa geejibaa iddoo tokkoo ka'ee gara fageenya ta'etti adeemuuf kan kana fakkaatan sochii jedhama jechuudha. Innis immoo sochii maaliiti? Sochii sadhataa jedhama yookiin sochii dirqamaa wanta biraatiin qabuu yookiin sochii jedhama jechuudha. Sochiin sun taatee ta'e bakka buusnee kan nuti ittiin maal goonu kan nuti ittiin ilaallu sochii sadhataa jedhama jechuudha. Sochii yookiin sochii konkolaataa, deemsa miilaa, fiigicha fi akkasuma bakka tokko waan tokkoon bakka buusnee agarsiisuun keenya sochii sadhataa yookiin sochii bira qabaa jedhama jechuudha. Qaamni tokko teessoo isaa teessoon yookiin immoo bira qabne yookiin sadhata ittiin argamu keessatti yeroo wajjin yoo jijjiiruu baate maal jechuudha? Qaamni sun boqonnaa irra jira jedhama jechuudha. Bakka dhaabbatee jira taanaan bakki sun yookiin sochiin sun dhaabbataadhaan socho'u taanaan boqonnaa irra jira jechuudha. Inni socho'a taanaan garuu sadhata yookiin bira qabaatiin kan nuti argisiisnu jechuudha. Teessoon qaamni tokko sadhata tokko keessatti yeroo wajjin yoo kan jijjiiramu ta'e qaamni sadhata sana maal jedhama? Sochii irra jira jenna jechuudha. Sochiin sun bakka bakkatti maal ta'eera? Deemaa jira yookiin fiigaa jira yookiin dhiibamaa jira taanaan inni sun sochii jennaan jechuudha. Inni kan biraan akaakuuwwan sochiiti. Akaakuuwwan sochii keessattis egaa sochiin tokko akaakuu akkaataa akkamii qabaata yookiin immoo haalota akkamiitiin sochiin tokko kan inni ibsamuu danda'u gaafa jedhu fakkeenyaaf aduu, lafa kan isheen waliin irra naanna'uu ishee kan ittiin agarsiisnu fi fakkaattii giloofii, konkolaataa deemsarra jiru, dalga daandii diriiraarra, konkolaataa marfataarra deemaa jiru akkasuma rog-sadee nama dhaabbatee waa ta'e ofirra naannessaa jiruun inni kun akaakuuwwan sochii keessaa tokko jechuudha. Inni kan biraan egaa akaakuuwwan sochii jiran keessaa sochii daandii sirrii isa jalqaba konkolaataa jalqabaa irratti ilaalle, sochii gomboobaa yookiin golboo, sochii geengoo, sochii martoo, sochii hollannaa jedhamuutiin beekamu jechuudha. Warri kun akaakuuwwan sochii warra jedhaman keessatti warreen haammatamanidha jechuudha. Isaan keessaa sochii daandii sirrii kan jennu konkolaataa jalqaba ilaalle keessatti sochii qaamni tokko karaa yookiin daandii qajeelaa irratti taasisu jechuudha. Osoo hin golboobiin, osoo dalga hin jallatiin, osoo marfatan godhatin jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataan daandii sirrii irra deemu kan fakkii tokko torba irratti ilaallee jechuudha irratti argamuu fi wantoota dalga harkifamuu fi kanneen kana fakkaatan isaan sun daandii sirrii jenneetu ilaalla jechuudha. Inni kan biraani sochii gomboobaa, sochii daandii golboo yookiin immoo golboobaa yookiin jallataa irra taasifamudha jechuudha. Fakkeenya konkolaataa daandii marfata fakkii torba tokko baarratti kan argamu isa lammaffaarraa jechuudha. Isa lammaffaarratti kan argamu kunoo jechuudha. Kunoo gomboobaa yookiin golboo kan ta'e jechuudha. Inni daandii sirriin kunooti golboobaa irratti kan argamu kana jechuudha. Inni sadaffaanii sochii geengooti. Sochiin kun immoo sochii marfannaa guutuu adeemsifamudha jechuudha. Sochiin lafti aduurra naannoftu. Sochiin lafti aduurra naannoftu immoo sochii geengoo jennaanii isheen immoo sadaffaa irratti ishee argamtu kunoo jechuudha. Ishee kana aduu lafaa fi irra naanna'uu ishee kana daandii yookiin immoo gomboobaarraa gaditti guutummaa guutuutti geengoo kan taatedha jechuudha. Sochii martoo, sochii qaamni tokko siiqee dhaabbataa qaama isaa irratti maruun yookiin immoo taasisuudhaan fakkeenya sochii lafti siiqee ofii irratti maal taatu martu yookiin immoo irratti argisiiftu sochii lakkooftuu sa'atii, sochii balallii yommuu banamuu fi cufamuu uumamuu fi kanneen kana fakkaatan isaan kun immoo torba tokko irratti kan ilaalle jechuudha. Torba tokko caarratti kan ilaalle ishee kana jechuudha.
Isheen kuni kanaaf kan fakkaatti jechuudha. Maaliif sochiin sun martoo mataa ishee qabaattee naanna'aa jirti waan ta'eef jechuudha. Sochii martoo mataa ishee qabaattee waan naanna'aa jirtuufi maal fakkaatti? Kana fakkaatteetu argamti jechuudha. Sochiin sun golboobbatteetu naannote jechuudha. Yookiin marfanni ishee guutummaa guutuutti maal taateetti? Irra naannote golboo taatee marfachaa jirti jechuudha. Inni kan biraanii sochii hollannaati. Sochii qaamni tokko fuulduraa fi duubatti maal ta'u? Yookiin oliif gadi yeroo wal fakkaataa keessatti irra deebi'uun taasifamu. Inni kun immoo sochii hollannaa jedha. Fakkeenyaaf sochii peendulamii. Sochii peendulamii yookiin immoo agarsiiftuu irratti dambalii bishaanii fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Torba tokko daarratti kan barraa'ee jiru jechuudha. Ishee irratti immoo eessa irratti jechuudha? Kunola peendulamii haala kanaatiin maal taatee jirti jechuudha. Kan naanna'uu dandeessuudhaan kan isheen ibsamte jechuudha. Warreen kun akaakuuwwan sochii jedhamu yookiin hollannaati jechuudha. Sochii daandii sirrii keessatti egaa qaamolee safartoo fiizikaalawaa warreen jedhaman immoo qaamolee safarri isaanii battalatti yookiin immoo karaa biraatiin gaggeeffamu qaamolee safarmoo fiizikaalaa jedhamu. Qaamolee karaa biraatiin yookiin qaama kan biraatiin kan safaramanii jechuudha. Isaan sun yookiin battalatti yookiin immoo qaamolee safartoo gaggeeffamu kun safartoo fiizikaalaa jedhama. Qaamoleen safartoo fiizikaalaa kun immoo bakka meeqatti qoodamu? Bakka lamatti qoodamu. Isaanis qaamolee safartoo bu'uuraa fi qaamolee safartoo diriirfamoo jedhamaniitu bakka lamatti qoodamu jechuudha. Qaamolee safartoo bu'uuraa kanneen jedhaman hanga yeroo kan ittiin ilaaluu dandeenyu yookiin ittiin beekuu dandeenyu kan of keessatti hammatu jechuudha. Warreen kun hanga yeroo dheerina teempireechara hamma maatarii kaarantii elektiriikii fi cimina ifaati jechuudha. Warreen kun kan ittiin safaraman maalidhaa? Safartoo bu'uuraa jedhamu jechuudha. Bu'uuraa warra jedhamaniin kan safaramu keessatti warra hiramanidha jechuudha. Isaanis egaa yuunitii isaanii yookiin safartoolee bu'uuraa fi yuunitii waaltawaa isaanii yeroo ilaallu qaamoleen safartoo bu'uuraa warreen jedhamanii fi iddoo bu'ee isaaniidhaan gaafa tokko tokko ishee ilaallu hanga kan jedhu iddoo bu'een ishee maaliin safartoon bu'uuraa ishee maadhaadha jechuudha. Maqaa yuunitii waaltawaa safartoo bu'uuraa ishee immoo kiloogiraamiidha. Iddoo bakka bu'ee yuunitii safartoo ishee kaagaa kunoo ishee kanaa jechuudha. Kiloogiraam ishee jennuun bakka buutneetu ilaalla jechuudha kunoo ishee kana. Maa fi giraamadhaan jechuudha. Yeroo kan ittiin bakka bu'an taadhaan jechuudha. Sekoondiidha. Saadhaan bakka buutee jirti jechuudha. Dheerina laa meetiraan bakka buusee jira. Maadhaan isheenis jechuudha. Kaarentii elektiriikii guddaadhaan kan bakka bu'ee jirudha. Kan isheen yuunitii waaltawaa ishee immoo yookiin safartoon bu'uura ishee immoo ampeeriidha jechuudha. Ampeeriin immoo qubee A guddaadhaan bakka buuti. Hamma wantoota mallattoo akka hir'isuu fakkaattuunidha. Yookiin immoo mool kan jedhuun bakka bu'ee kanaa qabdi. Teempireechara taa guddaadhaan bakka buutee jirti. Kalviniidha. Yuunitii waaltawaa ishee immoo kaadhaan bakka buuti. Cimina ifaa isheenis guddaadhaan bakka buuti. Isheen immoo kaandeellaadha jechuudha. Maqaa yuunitii waaltawaa safartoo bu'uura ishee immoo CD caadaadhaan kan bakka buuteettu warreen kun warra safartoo bu'uuraa fiizikaalawaa jedhamaniiti jechuudha. Qaamolee safartoo diriirfamoo kanneen jedhaman immoo yookiin inni lammaffaan immoo warreen diriirfamoo jedhaman keessatti isaanii bu'uura lamaaf isaa ol irraa kan ijaaramanidha jechuudha. Safartoo lamaaf isaa ol irraa kan ijaaraman immoo safartoo qaamota diriirfamoo jedhamu jechuudha. Isaan immoo fakkeenya ariitii, gula, humnaa fi kanneen kana fakkaatan isaan kun qaamolee safartoo diriirfamoo jedhamu jechuudha. Akkasumallee qaamolee safartoo kallattii isaan qaban irratti hundaa'uun kaal-qabee fi kaal-dhabee jechuudhaan immoo bakka lamatti qoodamaniitu safaramuu danda'u yookiin ilaalamuu kan danda'anidha jechuudha. Isaan immoo kaal-qabee fi kaal-dhabee jechuudhaan bakka lamatti qoodna jechuudha. Isaan egaa qaamoleen safaramoo hammaa qabanii qofa ibsamuu kaal-dhabeeyyii yeroo jedhamu fakkeenyaaf hanga fageenya, saffisa, annisa fi kanneen kana fakkaatan isaan safara hamma qabaniin yookiin immoo kaal-dhabeeyyii warreen jedhaman jechuudha. Qaamoleen safaramoo hammaa fi kallattiidhaan ibsaman immoo kaal-qabeeyyii jedhamaniitu beekamu jechuudha. Kaal-qabeeyyii warreen jennu fakkeenya qaxxaamura, ariitii, gula, humnaa fi kanneen kana fakkaatan immoo warreen qaamolee safaramoo hammaaf kallattii qaban jennee ilaalla jechuudha. Qaamoleen safaramoo fiizikaala sochii daandii sirrii ibsuuf immoo gargaaran kanneen akka fageenya, qaxxaamura, saffisa fi ariitii gula warreen jedhamanii warreen safartoo fiizikaalawaa daandii sirrii ittiin ilaalan yookiin immoo ittiin safarruudha jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo qaama safaramaa fiizikaalaa dheerina waliigalaa wanti tokko adeeme kan inni jedhamu fageenyadha jechuudha. Kanaaf fageenyi hamma inni ittiin deeme yookiin
qaama safaramaa fiizikaalaa dheerina isaa adeeme yookiin immoo wantichi kallattii kamirrayyuu adeemu dheerinni karaa adeemamee fageenya jedhama jechuudha. Fageenya kanaan ibsuu dandeenya. Inni lammaffaan qaxxaamura. Wanti tokko yommuu socho'u bakka itti argamu ni jijjiira jechuudha. Jijjiiramni argame birqabaan yookiin kallattii murtaa'een taasifamu kun immoo qaxxaamura jedhama. Fakkeenyaaf yookiin immoo fageenyi gabaabaa qabxiilee lama jidduu jiru qaxxaamura jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf fageenya kallattii murtaa'e irraa adeemame jechuudha. Innis immoo kunuunfatee jechuudha. Kun qaxxaamuraa jedhama. Qaxxaamura. Haadhaa kaasnee baa bira gahuudhaaf eessarra deemeera kun jallina fageenyaa haga kana deemeera kun yoo daayirektii haadhaa kaanee baageen qaxxaamuraa deemne jechuudha. Kararra yoo naannofne garuu fageenya kan inni tokkoffaa irratti ilaalle ta'a jechuudha. Fageenyaa fi qaxxaamurri hariiroo waliin ni qabaatu. Isaanis immoo qaxxaamura walqixa fageenya kallattii qabu jechuudha. Sochii daandii sirrii keessatti qaxxaamurri kallattii malee yoo ibsame fageenya ta'a jechuudha. Fageenya ta'a. Yuunitiin waaltawaa fageenyaa fi qaxxaamuraa immoo maallaa meetiraadha jechuudha. Meetira taasisu kan bakka buutudha. Inni kan biraan saffisa. Sadaffaan saffisni fageenya yeroo murtaa'e keessatti adeemamee ibsa. Saffisni kan dhabeedha. Iddoo bu'een isaas immoo qubee vaadhaan bakka buutee jechuudha. Wanti tokko fageenyi hundi inni deemee yoo irratti fudhatee fi hiruun kan argamu saffisa jedhama jechuudha. Kunis hamma hima walqixaatiin saffisa walqixa ta'a fageenya adeemame irra yeroo itti fudhatee jechuudha. Kanaaf walqixa ta'a fageenyi isaa keenyaan bakka buutii yeroon immoo taa'aadhaan bakka buutii walqixa ta'a saffisa irra taa'aadhaaf hirree arganna jechuudha. Yuunitiin waaltawaan saffisa sekoondii meetira iskeeriidha yookiin saffisa dhaabbata sochii wanta tokko fageenya walqixa yeroo walqixatee keessatti yoo adeeme saffisa dhaabbataa yookiin wal fakkaataan adeeme jedhama jechuudha. Saffisa jiddu galeessaa saffisni giddu galeessaa fageenya dimshaashaa yoo dimshaasha yeroo dimshaashaa fudhateef hirameedha jechuudha. Saffisa giddu galeessaa walqixa ta'a fageenya dimshaashaa yookiin waliigalaa irra yeroo dimshaashaa keenyaatiin haala kanaatiin argachuu dandeenya jechuudha. Isaanis fakkeenyaaf haala kanaatiin fageenyota shallagamoo yeroo konkolaataan geejjiba tokko saffisa 50 meetira iskeerii ta'een sa'aatii walakkaa adeeme yeroo kana keessatti fageenya hammamii deeme jedhama. Inni kennaan barbaadamaa keenyadha. Walqixa ta'a 50 meetira iskeerii keenyadha. Saffisni keenya yeroon keenya immoo tokkorraa 2 haaworiidha. Ta'aan keenya ammas yeroon keenya 30 miniitii keessatti 1800 sekondii yoo deeme saffisni keenya meeqa ta'a yookiin immoo barbaadamaa keenya jechuudha. Kunooti haala kanaatiin 50 baay'isuu 1800 walqixa 90 meetira walqixa 90 kiloomeetira deeme jechuudha. Haala kanaatiin tokko tokko isaanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Hundi isaanii asirratti hojjetamanii waan jiraniif jechuudha. Inni kan biraan ariitii giddu galeessaati. Ariitii giddu galeessaa keenya argachuufis tokko tokko isaaniidhaa fi ariitii giddu galeessaa hirama qaxxaamura dimshaashaa yeroo dimshaashatti fudhateetti ariitii giddu galeessaa walqixa ta'a qaxxaamura dimshaashaa irra yeroo dimshaashaati. Isaanis kun yuunitiin isaanii waltawaa saffisaa fi ariitii meetira iskeerii ta'uu fakkeenyaa fi fageenyaaf qaxxaamura saffisaa fi ariitiin hariiroo qabaachuu isaanis ariitii walqixa ta'a saffisa kallattii qabu sochii daandii sirrii keessatti immoo ariitiin kallattii malee yoo ibsame saffisa ta'a jechuudha. Sochii wal fakkaatan daandii sirrii keessatti ariitiin dhaabbataa ta'etu kan inni ibsamu. Inni arfaffaan guladha. Gulli sochii wantoota keessatti jijjiirama ariitii ibsa. Gulli safaraa jijjiirama ariitii yeroo yuunitii tokko sekondii tokko keessatti taasifamudha. Jijjiiramni ariitii yeroo yuunitii tokko keessatti ta'u immoo gula jedhameetu himamaa jechuudha. Innis gula walqixa jijjiirama ariitii walqixa yeroo itti fudhateeti jechuudha. Haala kanaatiin jijjiirama ariitii keenyaa fi yeroo keenya gulaa argachuu kan nuti dandeenyu jechuudha. Qaamni tokko sochiisaa boqonnaa irra yoo jalqabe ariitiin ka'umsa isaa zeeroodha jechuudha. Zeeroo ariitiin qaama socho'aa jiru yoo hir'achaa deeme ariitiin ka'umsa yookiin xumuraa ariitii ka'umsa isaarraa xiqqaataadha jechuudha. Sochiin akkasii gidduu gula negatiivaa qabaata jechuudha. Kan qabu yoo ta'u gula yookiin immoo al-gulaa jedhama jechuudha. Qaamni kun ariitii isaa hir'isaa deemuun dhumarratti maal ta'e yoo dhaabbata ariitiin xumura isaa zeeroo ta'a jechuudha. Kanaatiif ariitii keenya walqixa ta'a. Gula keenya yookiin sochii gulaa hir'isuu gula negatiiviidhaan yookiin immoo yeroo negatiiviidhaan fi yeroo keenya negatiivaa hir'isuu yeroo jalqabee fi yeroo hir'iste
ariitii keenya argannaa jechuudha. Isaanis immoo tokko tokkoon isaanii ariitii jalqabaa, ariitii xumuraa, jijjiirama ariitii fi yeroo jalqabaa fi yeroo xumuraa keenya nuu laataa jechuudha. Iddoo bu'een gulaa A yoo ta'u, hammaaf kallattii waan qabuu fi kaal-qabeedha jechuudha. Yuunitiin waaltawaa gulaa yookiin meetira yookiin sekondii baay'isuu seekondii wal qixa ta'a meetira iskeerii ta'a jechuudha kan nuti ittiin argannu. Isaanis immoo kunoo foormulaa isaanii tokko tokko isaanii hojjetamee waan jiruu fi warreen ilaaluun tokko tokko isaanii barbaadan argachuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan humnadha. Hiika humnaa fi humna harkisa lafaati. Hiika humnaa kan jedhu humni qaama safaramaa fiizikaala jireenya guyyuu keessatti baay'ee barbaachisaa ta'edha. Innis immoo humni gochaa walitti dhufeenya qaamolee lama jidduu uumuu ibsuu fi nu fayyada jechuudha. Humni gocha dhiibuu yookiin harkisuu qaamni tokko qaama biroo irratti raawwatu humna jedhama. Wanti tokko yoo dhiibame yookiin yoo harkifame jijjiirama bakkaa fida yookiin immoo humni wanta boqonnaarra jiru kan sochoosu yookiin kallattii kan jijjiiru, saffisa kan jijjiiru, kan dabalu yookiin immoo kan hir'isu waan sochiirra jiru kan dhaabuuf kan fakkaatu humna jedhama jechuudha. Inni kunis humni immoo qaamolee safaramoo shallagamoo yoo ta'u, yuunitii waaltawaa niwutooniidhaan kan inni safaramu. Meeshaan humna niwutoonii kana safaruuf nu fayyadu immoo niwutan meetirii jedhama jechuudha. Iddoo bu'eensaa fa'aa yommuu ta'u, innis kaal-qabeedha jechuudha. Maaliif murtaawaa ta'e waan qabaatu jechuudha. Kanaaf niwutan meetirii wal qixa ta'a meetira keenya yookiin immoo humna ta'a jechuudha. Yookiin hanga wantichaa yoo ta'u, hangi wantichaa meeqadha isa jedhu jechuudha. Gula wal qixa gula sochii keenyaati jechuudha. Wal qixa aan keenya gulaan bakka buuti. Kanaaf maan keenyaa fi hanga wantichaa yeroo bakka buutu isheen fakkeenya qaamni hangaa 20 kiloomeetirii qabu tokko gulli isaa 2.5 meetira iskeerii yoo ta'e, humni qaamicha irratti dalagaa meeqa ta'a? Isaanii kun foormulaadhaan haala kanaatiin isiniif deebii wajjin taa'eera jechuudha. Kanaaf asirraa tokko tokko isaanii amma dhumaa isaatti ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan humna harkisa lafaati. Humna harkisa lafaa keessatti kubbaa harkaa yookiin immoo kubbaan tokko yoo ol darbatame ol deemee booda deemee gara lafaatti gadi dhufa. Yommuu kana sochii lamatu uumama. Innis sochii kubbaan ol deemee dhaabbatuu fi sochii kubbaan gara lafaatti gad deebi'ee kufudha jechuudha. Maaliif kubbaan gara olii darbatame sochii jijjiirame gara lafaatti immoo akka inni deebi'ee jechuudha. Humni harkisa lafaa akaakuu humnaa keessaa tokko ta'ee gochaa humna wantoonni lama wal harkisuun uumamudha. Wanti hanga qabu tokko immoo yoo ol darbatame lafti ofitti harkiste jechuudha. Yookiin gulli harkisa lafaa gara lafaatti deebiste waan ta'eef jechuudha. Humni harkisa lafaa gocha lafti wantoota hanga qaban hunda gara ofiitti harkisuudhaati jechuudha. Humni kunis immoo himaa wal qixxaatuun yookiin yommuu ibsamu haala kanaa yookiin niwutan meetirii keenya wal qixa ta'a miligiraamiidhaan yeroo ta'u, maan keenya hanga wantichaa yeroo ta'u, gaan immoo gula harkisa lafaa ta'e gatiin giddu galeessaa isaa lafarratti 9.8 meetira iskeeriidhaan kan inni kaa'amee jiru yookiin harkisni lafaa keenya kan inni qabaatu jechuudha. Humni harkisa lafaa ulfaatina wantaatiin wal qixa ta'a jechuudha. Innis immoo hima wal qixaatiin haala kanaa yommuu kaayuu keenyu inni kunis immoo hammi isaa yookiin immoo beekamaa waan ta'eef inni kunis kaal-qabeedha jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin foormulaataas asii ilaaluu ni dandeessu. Inni kan biraan taateewwan humnaati. Taateewwan humnaa keessattis wantoota yookiin humni wanta tokko irratti yeroo dalagaa'e boca hammaaf kallattii qabee wantoota jijjiiruu kan danda'udha. Isaaniinis immoo boca dheerinaa fi qabee wantoota jijjiiruu, kallattii sochii qaamolee jijjiiruu, humni qaama tokko irratti yommuu dalagaa'u wanti boqonnaa irra jiru socho'uu ni eegala. Wanti sochii irra jiru immoo saffisni isaa ni dabala. Wanti sochii irra ture saffisni isaa hir'achaa adeemu suuta suutaan dhaabbachuu ni danda'a. Wanti sochii irra jiru kallattiin jijjiira. Fakkeenyaaf ibsaa isaatiif yookiin fakkii isaatti yeroo dabarsinu ilaallu haala kanaatiin jechuudha. Cadheen yommuu dhiisamu yookiin immoo kirriin yeroo dhiisamu jechuudha walitti xaxamu yookiin boca kammi isaanii jijjiirama jechuudha. Sababni isaa yerootti haala kanaan keessa darbaa jirudha jechuudha. Kubbaan kallattii humni itti dalagafamerraa yeroo inni socho'u gara inni itti darbatametti yeroo socho'u inni kun humna sana addaan baasuu yookiin immoo taateewwan humnaa ittiin baruuf nu gargaara jechuudha. Humna safaruu
Inni kunis humna safaruu keessattis meeshaan hamma humnaa safaruu nu gargaaru niwutan meetirii yookiin faadhaan bakka bu'aa jennirra. Kunis immoo yuunitiin isaa yuunitii waaltawaasaa humna safaruu fayyadu saa keenya ta'etu bakka bu'ee kanaan fayyada jechuudha. Niwutanii kan jedhamu fayyaduuf immoo niwutanii kan jedhamudha jechuudha. Yoo ta'u iddoo bu'iinsaa qubee guddaa naa ta'a jechuudha niwutanii. Niwutanii yuunitiin kun immoo maqaa saayintistii beekamaa eenyudha? Saar Ayisaak yookiin niwutan jedhamuun kan inni moggaafamedha. Isheenis meetirii yookiin immoo niwutan meetirii kan jedhamtu kana fakkaatti caafii ishee utubaa qabdi. Gidduudhaa gulantaa kan safartuu yookiin immoo waan ittiin sana ilaalan gulantaa qabdi. Cidheedha. Sarara xixiqqoo masmaraa fakkaattu kan qabduu fi hokkoo kan kana fakkaattu kan qabdu kun niwutan meetirii jedhamte jechuudha. Fakkii kana fakkaattu qabaatti. Kanaatiin safaruu yookiin immoo ittiin beekuun danda'ama jechuudha. Inni kan biraan annisaa yookiin immoo qaamota humna taansanii kan jiran annisaadhaa jechuudha. Qaamni tokko dalagaa dalaguu yoo danda'e annisaa qaba jedhama. Kanaafuu annisaan qaamni tokko humna dalagaa qaamichi dalaguu yoo qixa ta'a jechuudha. Dalagaan tokko immoo dalagame kan jedhamu yoo jijjiiramne annisaa maal ta'e jiraatedha jechuudha. Kanaafuu dalagaan dalagame hamma annisaa jijjiirameetiin ibsamuu ni danda'a jechuudha. Walumaa galatti annisaan dandeettii dalagaa dalaguuti iddoo bu'een annisaa immoo yoo ta'u yuunitiin immoo juulii jedhamuun beekama jechuudha. Kan humnaa kan ittiin safaruu dandeessu jechuudha. Dungoon ifuun annisaa keemikaala gara annisaa ifaa fi ho'aatti jijjiiramu yookiin balbiin ifuu annisaa elektiriikii gara annisaa ifaa fi ho'aatti jijjiiramu. Nyaanni bulbulamu annisaa keemikaala gara annisaa ho'aaf sochiitti jijjiiramu. Cidheedhii harkifamee annisaa kuufame gara annisaa sochiitti jijjiiramu argisiisudha jechuudha. Fakkeewwan gararraatti ilaalle keessatti jechuudha. Annisaa sochii warreen jennus haala kanaatiin kan isaan ibsaman annisaa sochii akaakuu annisaa sababa wanti tokko socho'uutiin qabaatudha. Fakkeenyaaf dhagaa ol darbachuu, konkolaataa sochiirra jiru, kubbaa tokko dalga darbachuu kanneen kana fakkaatan isaanis haala kanaatiin jechuudha. Annisaa sochii qaamaa hangaa fi ariitiitiin socho'uuf hima herrega armaan gadiitiin ibsamu. Fakkeenyaaf kaa'ee keenya walqixataa tokkorra lama hanga yookiin immoo annisaa sochii qaama hangaa keenyaatiin meetiri kiubiidhaan yookiin meetiri iskeeriidhaan kan nuti ibsamnu jechuudha. Isa booddee haala kanaatiin foormulaan nuuf taa'ee jiru 2 giraamii fi 5 meetiri iskeeriidha. Barbaadamaan keenya hangadha yookiin immoo annisaa sochii qaama hangaati. Furmaata isaa haala kanaatiin 25 juulii nu argamsiisee jira jechuudha. Asirraa tokko ishee ilaaluun hojjetamee jira waan ta'eef irra hojjechuun nama barbaachisu. Inni kan biraa annisaa kuufamaati. Annisaan kuufamaallee akkasuma kana keessatti kan hiramudha jechuudha. Annisaa kuufamaan sababa wanti tokko ol ka'iinsa lafarraa qabaatuun kuufatudha. Fakkeenyaaf kubbaa qilleensa keessa ol darbatame, allaattii qilleensa keessa balali'u, xiyyaara hawa keessa balali'uu fi kanneen kana fakkaatan annisaa kuufamaa wanta tokko hanga qabu ol kan lafarraa qabaatu yookiin hima herreegaa annisaatiin immoo bakka armaan gadiitti kan inni ibsamee jirudha. Haala kanaatiin kan inni ibsamee jirudha jechuudha. Isaanis foormulaa isaanii asirraa hunda isaanii ni jiru. Annisaa makaanikaalaa keessattis qaama tokko bifa annisaa kuufamaa yookiin annisaa sochii yookiin lamaanuu qabatee jiraata. Kanaafuu annisaan makaanikaalaa idaama annisaa sochii fi annisaa kuufamaati. Annisaa ho'ii akaakuu annisaa qaama tempireecharaa olaanaa qaburraa gara qaama tempireecharaa gad aanaa qabutti kan daddarbudha. Immoo annisaan keemikaalaa kan jennu keessatti immoo nyaanni nyaannu qaama keenya keessatti oksijiinii waliin wal nyaatiinsa gaggeessuu, wal nyaatiinsi keemikaalotaa kanaammoo annisaa keemikaalaa uumaniitu annisaa keemikaalaan uumamee akaakuu annisaa ho'aa fi sochiitti jijjiiramu jechuudha. Isaan kunis annisaa keemikaalaa warreen jedhaman keessatti jechuudha. Maddoota annisaa kan nuti jennu maddoota annisaa saayinsii naannoo keessatti akkaataa ilaalametti namni sochii qaamaa gaggeessu tajaajila geejjibaa argachuuf nyaata bilcheeffachuu fi kan kana fakkaatan maddoota annisaa jedhamu jechuudha. Maddoota annisaa kanneen keessaa muraasni isaanii akka aduu, boba'aa bubbee, bishaan, niwukilarii fi kanneen kana fakkaatan isaan kun maddoota annisaati jechuudha. Niwukilarii akka annisaa akka madda annisaatti gargaara. Annisaan bakka lamatti qoodni ilaaluu dandeenya. Annisaa haaromfamuu fi hin haaromfamne. Annisaa irra deebi'anii haara'uu danda'anii fi takka fayyadamnaan irra deebinee fayyadamuu hin dandeenya. Annisaa haaromfamuu yoo jennu erga itti tajaajilamne booda kan bakka buusuu dandeenyu yoo ta'u, annisaa hin haaromne immoo erga itti tajaajilamne booda
kan deebisnee bakka buusuu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf annisaa haaromfamuu danda'an annisaa aduu, annisaa bubbee, annisaa bishaanii, annisaa urkaa lafaa keessaa, annisaa baayoomaasii fi kanneen kana fakkaatan irraa argannu jechuudha. Annisaa haaromfamuu hin dandeenye kanneen jedhaman immoo boba'aa mineraalotaa, cilee, zayitii, gaazii uumamaa fi kanneen kana fakkaatan irra deebinee argachuu hin dandeenye. Akka gubatanii naannoo gubatan malee jechuudha. Annisaa aduu kanneen jennu madda annisaa uumamaa isa guddaadha jechuudha. Aduun osoo hin jiraanne lubbu qabeeyyii jiraachuu hin danda'anii. Lubbu qabeeyyii kunis immoo annisaa aduu annisaa elektiriikii uumuu ni danda'u. Soolaarii annisaa aduurraa sassaabuun gara annisaa elektiriikiitti jijjiiruu. Biqiloonni magariisa nyaata qopheeffachuuf annisaa aduutti fayyadamu. Biqiloonni magariisa annisaa aduutti fayyadamuutiin footoseenteensii gaggeessu. Warreen kun adeemsi biqiloonni magariisaa kaarboon daayoksaayiidii fi bishaanitti fayyadamuun bakka annisaa aduu jirutti wal nyaatinsa keemikaalotaa gaggeessuun gulukoosii oomisha footoseenteensii jedhamu jechuudha. Inni sunis immoo adeemsa kana keessatti annisaa aduu gara annisaa keemikaalaatti jijjiiruun akkaataa danda'u. Fakkii isaanii kun haala kanaatiin biqiloonnii fi soolaarii yookiin immoo paaneelii annisaa soolaarii fayyadamuutiin humna elektiriikii argachuu dandeenya. Footoseenteensii biqiloonni aduurraa fi kaarboon daayoksaayiidii, oksijiinii fi gulukoosii bishaan fayyadamuutiin akka nyaata isaanii magariisarraa footoseenteensii gaggeeffachuu danda'an. Annisaa ho'aa. Annisaa ho'aa kan nuti jennus annisaa hurka lafa keessaa. Hurki wal nyaatisa biqiloota keemikaalota lafa keessaatiin uumamu gara alaatti yoo bahu annisaa elektiriikii jijjiiramu adda addaatiif fiduu kanneen isaan danda'an keessatti kan ramadamuu fi bifa kanaan annisaa hurka lafa keessaa bahan teekinooloojii fayyadamuutiin gara humnaatti jijjiiruu. Annisaa bubbee tarbaayinoota adda addaa dhaabuutiin annisaa bubbee keemikaalatti jijjiiramu dalaga kanneen akka bishaan lafa jalaa burkisiisuu, bishaan daakuu kanneen kana fakkaataniif kan oolan jechuudha. Annisaa bishaanii, annisaa keemikaalaa akaakuu annisaa kuufamaa yookiin annisaa sochii yookiin lamaanuu qabatee jiraatu keessa bishaan tabbarraa gadi yaa'u madda annisaa haayidroo elektiriikii taasisuudhaan ibsaawwan irraa kan hojjetu taasisuu fi bishaanichi immoo tarbaayinii biraa yommuu ga'u annisaa sochii akka inni qabaatu taasisuutiin haala kanaatiin gaddibii kan uumee fayyadamu jechuudha. Annisaa niwukilarii wal nyaata elementoota niwukilaayii fi yommuu dabalata adeemu niwukilaayii haarawaa yookiin immoo burkutaa'insa niwukilaayii uumaa. Annisaa haarawaa isa wal nyaatinsa keemikaalota kanaan argamu annisaa niwukilarii jedhama. Fakkeenyaaf aduun kan uumamte wal nyaatinsa niwukilaayii haayidroojinii fi heliyeemii ta'uun beekama. Akkasumallee lafa keessatti kan argamu elementoonni yuuraaniyeemii caccabuun gara annisaa birootti jijjiiraman faallee annisaa niwukilarii keessatti kan ramadamanidha jechuudha. Inni kan biraan karaa sirriin annisaa fayyadamuuf gitaa uumama annisaa kanneen jiru keessatti gara karaa sirriin annisaa fayyadamu. Karaa sirrii annisaa fayyadamu karaa sirrii annisaa yommuu fayyadamnu baasii qabaachuu qofaaf osoo hin taane naannoo misoomsuu keessatti gahee olaanaa kan qabullee annisaa fayyadamuutiin yookiin karaa sirrii ta'e itti fayyadamu. Meeshaalee elektirooniksii manatti itti tajaajilamnu kanneen akka balbii ifaa, televezyiinii, istoovii kanneen kana fakkaatan inni haala sirriin humna fayyadamuuf kan nu gargaarudha. Gitaa immoo annisaan akaakuu tokkorraa gara akaakuu birootti jijjiirama ta'e yeroo immoo annisaa dhabuun argina. Haa ta'u malee annisaan kun immoo badee osoo hin taane gara akaakuu annisaa birootti yommuu jijjiirame. Inni kunis gitaa'ummaa humnaa jedhameetu beekama. Seera gitaa'ummaa annisaa himaa armaan gadiitiin ibsaman jiru. Annisaan akaakuu tokkorraa akaakuu birootti jijjiiraman malee hin uumamu. Innis hin badu. Akkasuma humna kan biraa argachuu karaa ittiin dandeenyudha. Isaanis kun bifa kanaatiin kan isaanii tokkorraa gara tokkotti yeroo darban yaa'insa isaaniitiin kan isaan jijjiiramanidha. Kanaaf haala kanaatiin ilaaluun danda'ama jechuudha. Qabeenyi uumamaa xiqqaachuu miidhaa naannoorraan gahuuf furmaata isaanii kanneen fiduu keessatti immoo sababoota xiqqaachuu qabeenya uumamaa manca'insa bosonaa haala adda addaatiin qabeenya bosona ciruu gubuu warreen kun immoo sababa dhiibbaa dhalli namaa baay'inaan uummataatiin lafa qonnaaf ciruu cilee argachuudhaaf yookiin kasalaaf jecha gubuu inni sun immoo manca'insa bosonaa sababoota xiqqaachuu qabeenya uumamaa akka isaan mancaasanidha. Baay'inni uummataa magaalaa uumuutiin yeroo sana haaluma hedduminni uummataa maal taasisa tokkoffaa baay'inni uummataa addunyaarraa yeroo miliyoona 7 ol ta'an baay'inni uummataa addunyaa haala wal fakkaatu maal ta'a dabalaa deema yeroo sana qabeenyi uumamaa manca'uurraa kan kaase haalota sababa seeraan ittiin fayyadamneefidha jechuudha. Mala qonnaa boodattafaa lafa
haala yeroo tokko waggaa tokko dhaabbatanii waggaa biraa immoo darbanii bosona mancaasuutiin kan biraatti jijjiiraa deemu inni sunis mancaa'insa kanaaf haala naannoo wantoota hin barbaachisne bakkuma hin barbaachisnetti gatuu teekinooloojii fayyadamuu dhiisuutiin haala hin barbaachisneen qoshaasha yookiin xuraawwaawwan bishaanitti akka isaan dabalaman taasisuu gara biqilootaatti akka isaan dabalaman keemikaalonni akka isaan taasisanii warreen gara bishaan dhugaatii adda addaa bishaan beeyladoonni dhuganitti dabalamaa jirudha. Akkasuma kosiiwwan yookiin immoo wantoota takkaa fayyadamnee haala qilleensaatti akka isaan faalan taasisaa jiran aarawwan warshaalee keessaa ba'an gubatiinsa wantoota fayyadamnee booddee isaan sunis akkasii jechuudha. Hanqina bishaanii gogiinsa yeroo biqiloonni manca'an bishaan akka inni yeroodhaan hin argamne taasisuu xiqqaachuu qabeenya bishaanii xiqqaachuu boba'aa qabeenya uumamaa haaromfamuu hin dandeenye ta'ee akka addunyaatti anniisaa walii galaan akka isaan manca'an yookiin immoo akka isaan xiqqaatan taasisuu lafti bosonaan uwwifamuu dhabuu xiqqaachuu albuudotaa sanyiin biqiloota tokko tokko lafarraa baduu yookiin deebi'anii biqiluu itoo hin biqiliin akka isaan badan taasisuu. Dhumaata xiqqaachuu qabeenya uumamaa kan jennu keessatti immoo mancaa'insa bosonaa to'achuu itti fayyadama boba'aa fi albuudotaa hir'isuu anniisaawwan haaromfamanitti fayyadamuu lafa jiidha qabuu fi sirnaa kunuunsuu bakka bineensonni bineeldonni jiran akka isaan wal horan taasisuu dadammaqiinsaa hubannoo hawaasaaf kennu akka hawaasni bosona mancaasni taasisuu fi kanneen kana fakkaatan immoo maloota ittisa bosonaa fi bineensota naannoo keenyaati jechuudha. Yoo isinitti tole laayik, sheer, saabskiraayib gochuu.